Asha marka fuuni hordoftoon abduu moobaayilaa bijara jirtan duke sanoo baga jiraattan bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan warra jalqabaa dhuftan abduun jedhama abduu moobaayilaa bi sabskraabii godhaa maamiltoota keenyatti dabalamaan nuti isin simannaa manni mana keessani taateedhaan wal falmisiisaa olompikii Faaris irratti arraan tana taa'ame dorgommii irraa kan maaraatoonii kana irratti taa'ame mee waliin ilaalla siifana san dorgommii maaraatoonii irraa irratti tokkoffaa bahuudhaan warqii argattee dinqisiifannaa guddaa akka addunyaatti argattee haa ta'uti siifana san warqii kana karaa seeraa alaatiin argattee irraa fuudhamuu qabaa kisii isii irratti dhiyaate akkasuma yaadota asirratti kaamu keessaa siifan gantuudha biyya namaatiif fiidi dhuguma gartee siifan gantuudha ammoo siifan ammoo biyya namaatiif fiidu amma yaamichi godhamee fi gara biyyaatitti galuu qabdi ammoo siifan gara biyyaatitti maaliif galuu dhabdee waan jedhu kanarratti yaada dhuunfaa kiyyaatis qaba akkasuma haala sooshaal miidiyaa kanarratti deemaatiin jiru falmii guddaa uumeeti jira. Olompikiin Faaris kan barana kun hedduu takka nama bashannansiisa. Arraan tana ammoo mee xumurameeti jira. Wal falmii kana keessatti siifana san warqii argachuudhaa fi baga argatteedhaa fi warqiin kun irraa fuudhamuu qaba. Dhimma biyyaati, dhimma gantuuti. Yaadota sooshaal miidiyaa kanarratti deemaatiin jiru akkasuma yaada hayyootaatis jechuudha. Dorgommiin Olompikii Faarisii xumurameeti jira. Itoophiyaan meedaaliyaa afuriin xumurteeti jirti jechuudha. Haalaan gadi bu'aadha jechuudha qabxiin argame kun. Walumagala meedaaliyaa afuriin warqii tokkoon xumuraniiti jiran jechuudha. Akkasuma siifana sanis jechuudha warqii tokkoo fi walumagala meedaaliyaa sadii kophaa isiitti injifattee jirti. Itoophiyaan haga kaleessaatitti meedaaliyaa sadii qabdi ture jechuudha. Arraan tana Tigist Asaffaadha. Dorgommii maaraatoonii har'aa irratti birrii argatuudhaan lammaffaa baate jechuudha. Meedaaliyaa afuraffaadhaa dabaltee fi jirti jechuudha. Haa ta'uti qabxiin kun hedduu takka gadi bu'aadha. Ashabbir kana booda itti fuufamoonni kufaa Dr. Ashabbir hoogganaan Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaadha. Itti fuufamoonni kufaa kan jiru walumaan eenaa jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisu Dr. Ashabbir hirmaachuudha jedhe. Wanni guddaan gaafiif deebii isaa tokko agartaniimi. Wanni guddaan hirmaachuudha malee mo'achuu miti jedhe jechuun achi dhayxeetiin bakka baajanni kun bahee achirratti hirmaattee namoota haga barbaadanii qabatanii deemanii atileetii barbaadan matarra taa'anii dorgomaa barbaadan matarra taa'anii akka barbaadan godhanii galuu jechuun akkamitti akkas akka jedhame naaf hin gallan hinjifachuu dhabuu mo'achuu dhabuu qofaa miti hirmaatuudha wanni guddaan kana afaan isaa irraa dubbatamedha biyyatti ni galchanii fi hin galchanii biyyatti dhagaan darbatanii fi hin darbatanii hin laallaa moo simannaa bareedatu godhamaa fi sawwalumaan eedaa jechuudha garuu Itoophiyaan yoo dhugumatti ammoo warqiitti kana ajamtu taate yoo dhugumatti asirratti hinjifatanii gartee warqii kana argamsiisuun faayidaa naaf qaba jettee kan amantu taate namicha kana itti fufsiifti jedheetiin hin yaadu hundaafiyyuu walumaan eenaa jechuudha. Tole hayyee arraan tana kan falmii uume kan gartee miidiyaa kanallee iseetiin jiru tokkoon isiniif qooda wanni kun barumsallee qaba jechuudha jechuun waa hedduu irraa baratuu dandeenya hundiyyuu. Tigist Asaffaadha lammaffaa bahuu akkasuma gartee siifana san tokkoffaa bahuu kanarratti wal dhiibanidha wal dhiibaa yeroo deemaan mul'ata jechuudha viidiyoon kun kan inni waraabame jechuudha amma viidiyoo kana daawwadhaa isinillee jechuudha viidiyoo kanarratti eenyutu dhiibe jettanii eenyutu dhiibe isinitti fakkaata siifan Hasan immoo Tigist Asaffaati. Nama viidiyoo kanarraa akkaan hubadhetti gara jechoota namootaatti mi'asta osoo hin dabarrechuu kiyyaa haala agartan kanaan jechuudha jalqaba irratti karaa gadhaanu dabruudhaa fi siifan akkuma agartan kana jechuudha karaa gadhaanu saniin gadi dabartee moggarraan isii biraan fuula duratti dabruudhaa fi yeroo dhuma gaheedha beeki maaraatooniin silaa hedduu adda fagaatanii jarri lachuu amma sababa jabduu ta'aniidhaani tigisti tana hedduu isii tanaadha kaniin eegaa ture yookiin atileetota keenya yookiin ammoo tigisti kaniin eegaatiin ture jechuudha tigisti hedduu jabduudha tigisti Asaffaa jechuudha haa taatu ammoo siifana san jechuun hedduu miidhama qabdi kana dura kophaa isii meedaaliyaa lama kanaan duratti argatte bar siifana san tana mee jechoota isiidhaan jedhamuu fi waan gantummaa maal isiidhaa kan itti as deebinaa inumaayyuu namoonni tokko gartee Itoophiyaan galchitee fiisisuu qabdi amma mootummaa Oromooti waan jedhu yaada akkas illee ka'aa jira kanarratti illee yaada dhuunfaa kiyyaan hin qaba. Intalli tun kophaa isii akka wanti kun eegalee kophaa isiidha akkasitti waan hundarratti meetira 5,000 meetira 10,000 hundarratti hirmaatte haala akkasii saniin sadarkaa kanarra geettee arraan tana maaraatoonis kophaa isii fiigdee jechuudha yeroo dhumarra gahetti akkasitti dhiibbattee ceekuudhaan ofirra darbitee duuba tigisti akka isin bira hin dabarre kan gooteedhaan kan arge viidiyoo kana keessatti isinis laalamee fakkeenyaaf amma as keessatti ija deeggaruudhaa fi deeggaruu dhabaa waan haala akkaataa itti faarsee bultoonni jedhamee san waliin tas deebina. Akkanumatti amma viidiyoo kana laalaa isinis akkuma nama tokkootti waa'ee beekumsa ispoortii fi ispoortii beekuu dhabuu isa gartee warri ogeeyyonni murteessan illee miti san ogeeyyonni waan murteessan isiniif hima. Tigisti ceekuudhaan dhiibamtee darbamteetiin akkasitti gartee siifan darbitee sila kan tokkoffaa bahuu qabu isiidha kan jedhu akkasitti iyyannoo dhiyeesse jechuudha Olompikiin jechuun warra Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa jechuudha akkuma isin agartan kana kunoo haala kanaan iyyannoo dhiyeeffannee tigisti akkasitti gartee dhiibamteeti waan ta'eef iyyannoo keenya kufaa godhanii murteessanii fi jiranii siifana saniif warqii kan jedhu kan murtaa'e isa kanaa jechuudha. Akkasuma immoo yeroo dhiheessanitti viidiyoo kana fakkeenyaaf isa vaarii laalan isa kompiitaraan laalan sana osoo hin tahin laalaa isinis noormaali jechuudha.
siifana san dhiibamteeti akka isii bira hin dabarre dhorkaan turte jechuudha karaa itti cuftee jechuudha tigisti kuni waanuma dorgommii keessatti godhamuudha aga seeraan cabse akkasumatti fakkaata waanuma dorgommii keessatti akka isiin isii bira hin dabarree fi warqii san argatuuf wanti waan salphaa miti warqiidha biyyaafiidha akkuma jedhamu jechuudha akka barbaaddu gootee akka feete gootee jechuudha bar siifana san waggaa lama har'aa kuftee diriirfattee ciifte haga sadarkaa ciisuudhaati jechuudha har'an tanallee yaaliin kallattii ittiin seeraan cabsine tigisti haala sanii yaalii gootee warqii isii fudhachuun sirriidha jedheeti yaada haga seeraan cabsinitti jechuudha dorgommiidha waan ta'eef jechuudha kuni waanuma sirriiti jechuudha garuu yoo seera cabsitellee warra seeraattu akkasuma gartee waraasi jiru sanidha kan murteessu malee akkanumatti jaalalaa fi jibbaadhaan namni asirraa orola oofeetii miti jechuudha asirratti amma isin viidiyoo kanarratti yeroo argitan isin akkam isiniif fakkaata an akkan argaa jirutti karaan itti cufamee siifaniin akka isin fuula duratti isin baane dhiibanii garuu ifirraa ceekuudhaan darbitee intalli humnallee ni qabdi akka qal'attee miti ceekuudhaan ifirraa darbiteeti tokkoffaa baate jechuudha fuula duratti baate sekondii shaniidhaa fi fuula duratti jalaa baate jechuudha haala saniin hinjifattee warqii argattee akkasuma riikaardii addunyaallee cabsite jechuudha siifana saniin baga gammaddee jechuun ni barbaada akka dhuunfaatiitti jechuudha hedduu takkaan gammade hedduu takkaan dinqisiifadhe jechuudha akkasumatti immoo tigisti asaffaatis jechuudha intala oromoota biyya keenyaadhaaf fiidu oromoota hubatoo saba biraa taate jechuudha arran tana birrii argatuudhaan isinis Itoophiyaadhaafis meedaaliyaa tokko dabaluudhaan isinis milkoota jirti jechuudha isinis congratulation jennaan ka baga milkoota tigistiin jennaan akkasuma gartee tigistiin illee duuba haaluma sanii jechuudha siifan hasan biyya adda addaatiif feenuyyuu baga milkootee intala oromummatu walitti tokko nu godhaa kan jedhu haala kana maxxanse hedduu takka dinqisiifadhe maxxansa isii kanallee jechuudha akkasuma tigis dabalataan gartee kan isiin miidiyaa irratti dubbatte dhiibameeti malee silaa tokkoffaa bahee warqii nin fudha turedha kunilleen waanuma sirrii jechuun amma fakkeenyaaf taphataa kubbaa taphatu tokkoon agarre kufeetiin fakkeenyaaf boksii keessatti jechuudha kufee beenaalitii barbaaduudhaaf jechuun kubbaa ligooree dhiitan san barbaaduudhaaf jechuudha kufee gangalatee yookiin ammoo gartee kan ofii balleessifaa badii nama sanatti akkasuma jechuudha kuni waanuma ittiin dorgommii san ittiin mo'atuudhaaf wanti kun waan guddaadha hinjifannoodha warqiidha waan ta'eef wancaadha waan ta'eef haala saniin kanallee jechuun rakkoodha jedheetiin yaadu akkasuma gartee warri federeeshiniitillee jechuudha tigisti dhiibamteeti jirti siifanni dhiibdee qabxii kana isii irraa fuudhaatiin nu kenna jechuunis yaaluun bareeduma jedheetii yaada ammoo normaali akkanatti yoo laallu anama warri ijitiyyaan agartan jechuun warra akka ijitiyyaa agartetti argaatiin jirtan isin akka biraatti yoo argitan komantii kana jiranaaf keessan anammoo akkan argaa jirutti siifanii dhiibamteedha kan inni argaatiin jiru dhiibamteeti achi booda ammoo ifirraa qolattee jechuudha ceekuudhaan ifirraa qolattee qolachuu fi dhiibuu waladda san hundayyuu hafee jira ijoolleen teen lachuuyyuu milkooyta jirti jechuudha akkasuma Johaar Muhammadis Paarisitti argamuudhaan baga gammaddan jedheeti isaan lachiifu dhaamsa kana barreesseetti jira jechuudha siifana sanii fi tigistis baga gammaddan ijoollee ayyaa isin hunduu baga hinjifattan jechuudhaan dinqisiifatee keessatti ammoo siifana san maalirraa akka hojjetamte warri isaanii nuuf himuu qaban jechuudhaan dinqisiifannaa isii addatti haala akkasiitiin keessatti ibseetti jira jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti nama kenna qofaami nama kenna kan wal falmu qofaami jechuudha addunyaa guutuu ajaa'ib jechisiisaa jirti jechuudha kophaa isii meedaaliyaa sadii waggaadhaan akkamatti ajandaa addunyaa kana guutuudhaaf taate jechuudha siifana san afaan amma kana ajaa'ibsiisee warra faarsee bulaa kanaadha amma fakkeenyaaf siifana san warqiin kun irraa haqamuu danda'a maaraatoonii irratti nama dhiibuun baay'ee dhorgaadhaa sirrii miti kan jedhu fakkeenyaaf amma dammaqaa nagaasaadha yeroo hedduu badhaadhina deeggaran nama kan isiin dhiibde kun eessaanidha viidiyoon kun kan nuti argaa jirru kana muka biraattu jira ija dhugaatii waa madaaluun bakka ofii faarsan san malee gara biraatiin isa biyya jedhamu kanaadhaan maaltu waa hima biyyaati iyyuu fide tokko ammoo gantummaadha jedhama nu kan ganame fakkeenyaaf biyya san keessa akka gartee haalli mijaatu namni biyya ofii jibbu ni jira addunyaa sana biyya san namni jibbu hin jiru biyya jechuun ammoo paartii jechuu miti biyya jechuun Abiy jechuu miti biyya jechuun Johaar jechuu miti biyya jechuun Jaalmarroo jechuu miti biyya jechuun tanama hundaatiidha garuu dirqama akka nama gartee biyya bulchaa jiru paartii san kan fakkeenyaaf Abiy boru dabra akkuma gartee kaleessa mallas dabre Abiyyis boru dabra osoo Marroon bulchaa jiraatillee boru dabra Johaar bulchaa jiraatillee boru dabra biyyi garuu kan kenna hundaati jechuudha ilaalcha nama tokkooti miti namni biyya san irraa kan inni jibbu ilaalcha siyaasa dimokiraasii hin qabneedha malee yookiin ammoo ebalu bulchaa jira ebalu bulchaa hin jiru dirqama akka ati gartee yookiin waa argattee faarsituuf yookiin dadhabina keetiif faarsitu osoo hin taane namoota waan akkana kana faarsaniif hin jira beeki biyya jechuun kan nama hundaati malee kan paartii yookiin kan nama yeroo takkaaf carraa bulchuudhaa argateetii miti jedheetii yaadaan inni kan ammoo siifana san gartee amma mootummaa Oromootu bulchaatiin jira gara Itoophiyaatitti dhuftee ijoollee alaa fiigan kan hundi isaanii galchuu qaba wayi rakkoo namaa qabna kan akka siifana san kun miiliyoona jiraan amane yoom irratti hojjetame rakkoo namaa ni qabdi biyyi sun jira kenna kana beekuun fakkeenyaaf waa'ee siyaasa waa'ee hayyummaa nama barbaachisa
ijoollee fireesh akka culullee barattu arranta nakun fakkeenyaa fi siifana sanbara mana guddaa taate maaraatoonii fiigaa jirti jechuudha kara meetira gabaabaadha mee fakkeenyaa fi Itoophiyaan waa meeqaan atileetii kana keessa irratti waa meeqaan dorgomteetiin warqii osoo qulqullummaadhaan akka gaariitti irratti hojjetame warqii 10 diidam argatu dandeessu akkuma addunyaatti jirtu kanatti jechuudha rakkoo namaatii miti waa biyya sun amma Oromoo bulchaa biyya gantee gantuudha kan biyyaa fiiguudhaa fi kan biyya namaatii fiiguu gantuu akkamii wal dorgomu mee akkamiin gantuudha namni jaalatee biyya ofii gantuu wanni jedhamu namni biyya ofii jibbuu sin jiru namni biyya ofii ganuu hin jiru maal jaalatee biyya ofii gane osoo waan fedhatee biyya ofii jibbuu hin jiru homa lamaadha namni yookiin jiraachuu dadhabee diinagdeedhaan haa taatu biyya san irraa bahaa jechuudha kan gartee karaa baharaatiin maal amma taphattoonni fakkeenyaaf Awuroopaadhaa gurraachi amma addunyaa kana caalatti jechuudha addunyaa ajabjisanii biyya san gartee wancaa biiliyoonara godhaatiin jiran kunniin maalinni bahara daakanii bara rakkoo dheefaa achi dhaqan kan rakkoo siyaasaa dheefachuudha akkasuma kan biyya keenyaatis yookiin rakkoo jireenyaa yookiin ammoo rakkoo siyaasaa dimokiraasii dhaban karasiifaa illee dubbata jedha siyaasaa deemanii jechuun biyya namaa kana bakka gartee namni itti lubbuun jiraachuun kabajame biyya namaa dhaqu jechuudha. Faarsee bulaan faarsuun duratti waa laalu waa faarsuudhaaf warri ramadan kun kallattii danda'ame hundaan sitti dukkaneessuu bakka homa gartee fuudhanii waan hunda paartiidhaan walii qadaadu waan hunda bulchiinsumaan walii qadaadu waa hima biyyaa kaasuu maaltu fideedha. Siifana san dhugaadhaa dhaltuu Itoophiyaati har'an osoo gartee Itoophiyaadhaaf fiideetiin kana caala hinjifannoo argamsiiftee gammachuu kenna. Akka siifana moo miileenatu jira akka rakkoo namaa hin qabnu akkuma reefuu jenne kana jechuudha. Oromoo wantummaan inni qabu iyyuu tokko heddumina namaa rabbiin isaan uume kana kanam hedduulee isaan itti jibbuu jechuudha. Akkasuma gartee kan garbuu akka siifana san nyaattee guddattee nyaata akka siifana san nyaattee guddattee kana kan nyaattee guddatte miileenaa jechuudha. Irratti hin hojjetamne jechuudha. Ihibba adda addaatu jira jechuudha. Akkuma ashabbir qeeqaa jiru ashabbir iyyuu kanaanidha. Daraartuu faa kan qeeqaa jiru kanaani. Daraartuu illee teennachuuf miti beekeetti makan ta'e warra wantoota keessatti rakkoo qaban keessaa tokko jedhamaa jirti. Keessoo akkas beekuu baanullee jechuudha. Namni biyya ofii hin jibbu. Quba namatti qabuudhaan duratti haala jiru biyya keenya kana fooyyessuu qabdi. Atileetiif haala mijeessuu qabdi. Haalli jireenya biyya keenyaa fooyya'uu qaba. Dimokiraasiin biyya keenyaa fooyya'uudha qaba. Waan jedhu kana irratti osoo gartee namni hundinuu ija baratee jechuudha dhugaan dhufarratti. Amma as keessatti fakkeenyaaf siifan tumuu waate jedhanii siifaniif gammaduun dhugaadha. As keessatti argaa jirra kunoo viidiyoodhaan jechuudha. Addunyaan qarooma, addunyaan teknooloojiidha. Waan humnaan taasisanii miti. Waan akkamitti akkuma filannoo Itoophiyaa san gartee fakkeenyaaf 199 muhadde 196 muhadde jedhamu sanii miti. Ifaa bilisatti kun ni mul'ata jechuudha. Addunyaanis kanumaafidha kan isiin kufaa goote. Haa ta'uti ammoo gaafachuun sirriidha jenneeti jira san. Sun akkasiidha jedheeti jaadha. Warri jechuun faarsee bulaa yeroo hedduu warri cufattaniituma waa faarsumatti maajikii gootanii waan hunda akkanumatti bakka jaalala biyyaa. Jaalaluma biyyaatiif siifan iyyuu maaltu walitti fideedhaan. Siifana san miiliyoonatu jira rakkoo namaa hin qabnu. Miti nama miiliyoona 5 miti, miiliyoona 3 miti. Oromoo miiliyoona 60 jechuudha. Miiliyoona 70 jechuudha. Inuma yoo lakkaa'amsan ooluu ta'uu dandeenya. Amma kunneen nama isa aarsutu jira. Oromoo miiliyoona 60 inni isa aarsutu jira. Faarsee bulama kana keessa jechuudha. Jechuun waan biraattu bakka miiliyoona 60 jira. Meellee waan biraattu jira mire. Duuba Oloompiikii Faarsii irratti dorgommii har'aa irratti hedduu takka bareedina uumee jira moo wal falmoo kun jechuudha. Oloompiikii Faarsii irratti tokkoffaa kan jirtu haga maatiitti jechuudha Chaayinaadha. Warqii 40 akkasuma waliigala meedaaliyaa 90 takkaanii Ameerikaan ammoo warqii 39 walumaagala meedaaliyaa 125 jechuudha. Aante ammoo Jaapaan warqii 20 Austraaliyaan 18 Faransiin 16 jechuudha. Wal duraa duubaan jechuudha. Haala saniin itti fufanii jiran jechuudha. Afrikaa irraa ammoo Keenyaan 17ffaa irra jirti jechuudha. Addunyaan irraa jechuudha Afrikaa miti. Warqii 4 walumaagala meedaaliyaa 10 takkaan jechuudha. Itoophiyaan 47ffaa irra jirti jechuudha. Warqiin argamus har'a argamullee 47 irra jirti jechuudha. Gammaatti walumaagala meedaaliyaa 4 jechuudha. Haala akkanaa kana keessa jira jechuudha. Oloompiikiin Faaris kan baranaa jechuudha. Kanaafuu taateen taa'amu kamiyyuu nuti waa irraa barachuu qabna jechuudha. Jalqaba wanni kun dhugaadha moo dhugaa miti kallattii eenyuutiin kallattii ati jaalatuudhaaf jaalachuun deeggaruu fi deeggaruu dhabuu waan biraati. Dhugaan as keessa jiru ammoo maalinni garuu rakkoon inni gartee biyya sanii baay'ee yookiin immoo rakkoon inni biyya sanii gartee waan san biyya sanii argamsiisaa jiruuf warqii kana biyya isaa dhiisee ammoo rakkoo nama sanii ni qaba. Amma Itoophiyaan faa rakkoo atileetii qabda namni hundi ni fiiga yoo gabbaa jechuudha. Hundi isaa ni ati faarsee bulaan feesbuuka kanarra teesseetiin biyyaa dhimma biyyaatii dhiibdee jirti balleessitee jirti jettu kun maal fakkeenyaaf maali meeta maal argatte namni akka dammaqaa kun mee fakkeenyaaf maal argate maal argatee maal irratti mi'a dhimma biyyaati jenni quuqame biyyaan ammoo kabiraa kasiifan jaalatu biyya jibbe kalee siifan bara alaabaa ol qabdee fi saba kana gaafa inni du'aa jiru si akkasumatti gartee sagalee taatee fi akkasuma gartee saba kana keessa baatee akkasumatti yeroo garagaatti saba kanaaf illee sagalee taate inumaa Itoophiyaa saniif illee namni Itoophiyaa jibbuun jiruun alaabaan gartee Itoophiyaa ol qabamu na gammachiisa garuu kana godhaa rakkoon keessanuu kanatti intalli bara ufiifuu xiinxalla siyaasaati ufiifuu ni beekte jechuudha rakkoo biyya sanii akkasi dubbatte jechuudha garagaraatti ati kana dinqisiifachuu dadhabdee hinaafumaaf kanuma hinjifate hinaafumaaf akkasi ija bobaasoo osoo hin taane kan akka siifan miiliyoona jira ashabbiri quba qabuu dhiiftee siifanitti quban qabin kan rakkoo qabu ashabbiri maaliin atileetota Itoophiyaa biyya addunyaa irratti gartee atileetiin beekamtu Itoophiyaa biyya addunyaa irratti gartee warqii guurachuudha atileetiidhaan beekamtu sana maaliin kuffise maaliin kufan maali arra qaranii isaan maa dhabame akka ijoollee dibaabaa sanitti maa dhabame
warri akka Haile Gabrasillaasee sun maa dhabame jettee kana ashabiriin gaafatudha. Kana irratti dhiibbaa godhu as deebitee warqii san dhiibdee irraa fudhattee kan tigistii ta'uu qaba. Ani tigistii fi siifan illee warqii gammadaa akka nama tokkoo jechuudha. Sanumallee kan ta'uu qabu jechuudha. Ammallee hinjifattee jirti lammaffaa dhabaatee jechuudha tigistii. Isiin ammoo deebitee bakka gammadde obboleettii tiyyaa Oromummaa walitti qabnaa biyya adda addaatii fi nulla jettee haala kanaan dimokiraasii addunyaadhaa kana ibsattee jechuudha. Kanaafuu akkas ta'an afaatti illee gartee ija barannee faarsee bulaallee taatu dhugaan akkami jedhee ija baran dhuuti ilaali. Namni biyya ofii jibbus hin jiru, namni biyya galallee hin jiru. Tarii biyyi sun nama garuu dandeettii yoo jedheetii yaada. Maaliif yoo inni jiraatuudhaaf gartee fakkeenyaaf inni kan uumamee fi yoo osoo inni jiraachuu barbaadu siyaasaadhaan biyyi sun nama san kan dhiibdu taate yoo gartee osoo inni jiraachuu barbaadu jireenyaaf biyyi sun kan dhiibdu taate fakkeenyaaf akkam taamee namni sun fakkeenyaaf yoo fakkeenyaaf jiraachuudhaaf uumame waggaa 10 mana hidhaa keessatti dabarsa yoo jiraachuudhaaf uumame waggaa 20 mana hidhaa keessatti dabarsa osoo waan balleessin osoo waan hatiin osoo waan ajjeesin jechuudha rakkoo siyaasaatiif yookiin nadee gariidhaaf isa kana laaluu qabna jedheetii yaadaan akka nama tokkootti jechuudha kanaadha kana mul'atu gara siyaasa qarooma addunyaan ittiin jirtuutitti addunyaan tun gootuun akkamitti akka jirtu gurraacha Ameerikaadhaaf warqii kan hunda walitti qabee guddaa gurraacha bariin agarre hordofaan turre kun hundi isaa biyya isaan jibbu jechuudha haa waan biyyarraa isa baasetu jira jechuudha. Kanaafuu akkasitti ilaaluu qabna isin jechuu barbaadeeti. Abduu Mobaala biraa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa naa tura.